Dhalli namaa yeroo ammaa bineensatti jijjiiramee jira. Shamarran keenya biyya Arabaa hundi keessanuu of eeggannoo gurguddaa godhadhaa. Nama tokko jaalanna jettanii itti of gattanii maatii keessan dhussitanii dhufaan jira jettanii jaalallee keessanitti himtanii maatiin keessan gara biyyaa galuu osoo hin beekin isin jaalallee keessan qofatti himtanii jaalalleen keessan booletti isin eegee isin fuudhee isin deemee booddeen keessan kana ta'a. Sin jaaladha jedhee sin fuudha jedhee biyya Arabaatirraa ishii fuudhee galee mana kiraa keessatti ishii qalee waan ishii fudhatte hundaa fudhatee bade. Kuni baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ees nama ijjisiisa. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa qabu nagaa fayyaa guutti. Isinis akka nagaa fayyaa taatan Waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya haaraa taatan mana kana laayik sheer sabskiraayib gochuun nu jabeessaa jecha viidiyoo kana hanga xumuraatitti dhaggeeffadha. Viidiyoon kun waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee qalbii nama cabsudha. Inuma himna seenaa nama tokkoof inni asirratti yoo maxxansine waan kanatti deemaa osoo hin taane irraa baradhaa of eeggadha. Keessattuu warroonni shamarri osoo hin heerumiin biyyaa baatan warroonni maatii keessan biraa dhuftan warroonni ganaa heerumuuf yaaddan nama tokko onlaayiniidhaan bartanii na fuudha jettanii inni suuraa ka'ee isinitti ergee suuraa isaa laaltanii namni kun ni bareeda jettanii bifa isaa laaltanii qalbii keessan of nyaattanii yookaan maallaqa keessanitti naftan amma kan qabeenya baduu homaa miti kan maallaqa baduu homaa miti yeroo amma lubbuutti darbanii jiru jechuudha. Lubbuutti darbanii jiru. Inna obboleessi keenya kun maal godhee sin fuudha jedhee biyya Arabaatii ishii janajjanee akka ishiin biyya Arabaatii galtu ishii taasisee akkuma nama nagaa booletti ababaa qabatee ishii eege. Mana kiraa jira. Mana kiraa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa mattaawqaa malee olii gadi deemuun akka durii sana feera. Mana kiraallee yeroo qabattu mattaawqaa malee mana kiraa qabachuun hafeera. Mucaan kun mana kiraa kana qabatee taa'a. Jara warra kiraa san maal jedheeti isaan shawwadee wayin sirreeffadhaa waa sirreeffadheen deebi'a jedheeti mattaawqaa isaa irraa fudhate jechuudha. Irraa fudhatee galgala san namni keessummaan natti dhufaa namnis natti dhufa jedhee osoo warra kiraa hin beeksisin. Yeroo ammaa ta'e duraanis namni tokko mana kiraatitti yoo qabattanii seentan har'a namni akkanaa na bira dhufa jedhamee himama jechuudha. Gibbiin gibbii namaati waan ta'eef isiniif galee miti. Inni kanallee hin dubbanne dhokatee sa'aatii namni gibbii keessa hin jirre sa'aatii cir jedhe eeggatee gara galgalaa mucayyoo tana fudhatee manatti hin galate akkuma nama nagaa jechuudha. Wajjumaan galanii galgala cuubeedhaan ishii waraanee ishii ajjeesee nama tokkotti osoo hin himin meeshaa ishii fudhattee baddisan fudhattee galtisan qabatee fudhatee ishii immoo achumatti akkuma nama rafuutitti tottolchee carqiitti maree inni karra isaa qollofatee ba'ee deeme. Mana nama tokkoo qulfii yoo jiraate namni tokko itti deemee hin banu. Mana sanis banuun dhoorkadha jechuudha. Namni tokko mana tokko kiraayii dhufee yoo qullufate nama sanii hin banamu jechuudha. Manni sun abbaa qaba waan ta'eef warri mana kiraayitis akkasuma jedhanii dhiisan. Yoo bubbulee jedhu dhalli namaa foon keenya hin xiraa hin beektu hin xiroofna waan ta'eef gaafa duune ni xiraa'ee jechuudha. Yeroo xiraa'u kana warri mana kiraa shakkanii maaltu mana kana keessa xiraa maaltu mana kana keessa jira jedhanii shakkanii jechuudha. Balbali sirga qullufamee oolee bulee jira. Mucaanis hin dhufne maaltu as keessa xiraa jedhanii ofii isaaniitti banuu sodaatanii kara mana seeraatitti dhaqanii poolisii fidanii mana kana bansiisan. Yeroo manni kun banameetu itti ol seennamu reeffi du'aan achi keessa jira jechuudha. Yeroo kana dhiinni namaa aga fedhes ta'u dheechitus baddus namni nama ajjeese dhugaan sirriitti himaa innuma mul'ata jechuudha. Innaa mucaan kun finfinnuma san keessatti mana kiraa iddoo biraatitti qabatee akkuma nama nagaa akkuma nama homaa hin beeknetti taa'aa jechuudha. Osuma taa'u reeffi kun kan argame oggasuma finfinnee keessa barbaadame bakka inni taa'u sanitti argamee qabamee jira jechuudha. Yeroo kana qabamee jira. Innaa amma uummanni maal jechaara namni kun hidhamee mana hidhaatitti taa'ee tuqallamamoo osoo hin taane innis akkuma ishii waraanee ajjeesisan innis waraannamee nu ajjeefame adabbiin kun uummata hundaaf ijoollee akkana godhan hundaa fi barumsa haa ta'udha. Achuma jalatti immoo koomentii tokko arge. Koomentii sun immoo maal jedhaa nuti shamarran biyya Arabaa maallaqa qofaaf malee fuudhuuf hin barbaannu jedha. Isiniif galee wanni akkanaa kun na mudatee jiraan.
shamara maallaqa qabdu jedhu isiniif galee shamara maallaqa qabdu ni barbaanna yeroodhaaf kan jedhu jechuudha. Innaa shamarran keenya nuti gola ormaa keessatti hojjechuun nama tokko wal barree nama sanii qallabuuf yookaan nama sanii duufi miti. Siruma namaa yoo wal baruu baanne namatti yoo haasa'uu baanne kaayyoo manaa baane qofaaf yoo hojjenne rakkoo maal qaba? Mee kana bichaa sin gaafadha jechuudha. Sababbiin isaa kan maatii keessan biraa baatan hojjetattanii dalagatattanii gadi jettanii gaafa guyyaa galmaataa sanis akkuma maatiin keessan taa'ee ol ga'ee firri ba'ee sin eebbisee sin gaggeessu akkanatti biyyaan baatanii akkasumatti immoo ammas hojjetattanii yoo jettan maatii keessan aayyoo koo dhufaan jira abboo koo dhufaan jira na eegaa jettanii maatii keessanitti himtanii maatiin keessan akkuma kaleessa aga booleetitti si faana deemanii imimmaan isaanii harcaasanii sin gaggeessan ammallee immoo gammadanii yoo sissimatan maal rakkoo qaba? Isin maatii keessan dhossitanii deebitanii nama ormaa nama alagaa akka waan inni fira isinii ta'e ollaaniidhaan isa barattanii itti haasoftanii isin attaallalee suuraa isinitti ergee jechootaan qalbii keessa sinatee nan dhufa booletti na eegi jettanii warra keessan dhossitanii gaafa namni tokko dhufee sissimatu keessi keessan maaltu isinitti dhaga'ama? Please yoo dandeechan warroonni akkana godhaa jirtan warroonni waan kanarratti jiratan gara fuulduraa jaalallee kootitu booleedhaa dhufee na fuudha warri jettanii dubbii kana yaada kana hundumaa duubatti deebisaa. Kan booleedhaa isin dhufee si fuudhu qabu maatii keessan yeroo ammaa namni amanamee itti deemamaan jiru. Namni baay'ee bineensa ta'ee jira. Ilmi namaa maallaqa qofa ilaalaa jira malee lubbuu namaa akkamittiin balleessa jedhee ilaalaan jiru. Keessattuu Itoophiyaa keessatti lubbuun ilma namaa gatii dhabee jira. Har'a gaafa ishiin biyya ormaatitti gubattee maatii waggaa dheeraadhaaf dheebottu odoon argin waraanee inni ajjeesee qabeenya ishii irraa fudhate. Dheengaddallee viidiyoo wayii maxxanseen ture. Innis viidiyoo sanis akkuma biyya Arabaatii galtee waan ishii fudhattee galte hundumaa irraa duguugee biraa bade. Ganama ishiin of biraa dhabde. Kanas ni dabarsineerra. Wantoonni akkanaa kun barumsa akka ta'aniif nus barumsa irraa fudhanna. Siniifis barumsa qoonna adaraa keessan irraa of eeggannoo godhadhaa. Dhugaan sinitti maali? Gola ormaa keessatti gufannee cincoofnee akkana ta'uun hin barbaachisu. Sijjammar dhiirri oonlaayiniidhaan jaalattan bultiidhaa siniif hin ta'u. Dhiirri oonlaayiniidhaan wal bartan sin balleecha malee sin hin jiraachisu. Kanaaf obboloota koo barumsa guddaa. Itti aansuudhaan immoo namni akkana godhe kun adabbii du'aatiin akka nu adabamu malee adabbii hidhaatiin mana hidhaa keessatti akka qallabamu anillee hin barbaadu. Anis warroota akka du'u jedhamu san keessattan jira. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ees nama iyyisiisa. Wanti akkanaa kun deddeebi'aa jira. Miidhamni shamarran biyya Arabaa, gubaan shamarran biyya Arabaa eenyullee arguu didaa jira. Kan nu nyaatu malee kan nu yaadu hin jiru. Kan nurraa nyaatu malee kan nu kennu hin jiru. Shamarri takka biyya Arabaa jirti yoo jedhan akka waan baargamoo mukarra korree maallaqa malammallee dooraa malammallee kiisii guunnuti shaanxaa fuunee nuti gallu sun bututtuu osoo hin taane akka waan maallaqa achi keessatti guunnee galluuti garuu shaanxaa sun kafanuma nagaatu kan of keessaa hin qabne kafanuma madaamonni nutti kennan waanuma ta'e kanatti guunnee shaanxaa san qabannee yoo gallu maallaqa shaanxaa san guunnee galla itti fakkaata. Kanaaf yaa obboloota koo adaraa keessan of eeggannoo godhadhaa. Sinin jedha kan du'e waaqayyo lubbuu amaaru kuni barumsa guddaadha. Kuni ergaa guddaadha. Feesbuukiin hundi miidiyaaleen hundi labsaa jira. Kun nama gaddisiisa. Dhugaa baay'ee na gaddisiisa akka mataa kootitti viidiyoo kiyyaammaa asirraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma adaraa keessan irraa